jalachuun dhufa bohaarsiti keessuma jalachuun dhufa bohaarsiti odo harka hin quufne. Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa keessummaa dirree arraa keenya namoo dargaggeessa tokko gaa qabannee dhiyaannee jirra. Dargaggeessi keenya kunis gaa hojiilee inni irratti bobba'e hundaan gaa dargaggeessa milkaa'ina agarsiise. Hojiilee baay'ee hojjeteeti jira gaa inni kun eenyu jechuun keessan hin oolamu. Dursomee hojiilee inni bobba'e irratti gama kanaan isin daawwachisna. Keessattuu gama kitaaba maxxansuutiin akkasumattis waldaalee hedduu bu'uureessuudhaan akkasumattis gaa sagalee Itoophiyaa ta'uudhaan keessattuu dargaggeessa kana biyya bu'ee konferansii Gaanaa Afrikaa irratti mul'ateen gaa gama kanaan gaa biyyattii yookiin Itoophiyaa tana beeksisuudhaan gaa dargaggoo roola yookiin shoora isaa bahatee jechuun ni dandeema. Innis eenyu tan jettuuf gaa Dr. Ibsaa Muusaa jedhama. Har'aan tana gaa keessummaa kiyya godhadhee ilaa asitti afeereetiin jira. Isaa hojii gaa turtii goonuun ammoo waa hedduu gama dargaggoo kanaatiin dargaggoo fakkeenya ta'uu jennee abdannee asitti afeerra kana hojii gaa turtii hedduu goona. Bara jireenya isaa keessatti muuxannoowwan hojiitii fi bu'aa bahii jireenyaa isaa wajjin ilaallaa. Isatti akka biraatti ammoo milkaa'inni isaaf maalii dargaggoota biyyaa kanaa gaa fakkeenya akka ta'uuf maaltu hojjetamuu qabatan jettu gaa hedduu kan laallu taana. Gamuma keessummaa keenyaattiin isin dabarsaa gar tokko hin deemina nu hojii turaanis ammaas afeerraa teenya. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsiti keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsiti odo harka hin quufne. Tole gaa gama keessummaa kiyyaattiin achi tarkaanfadhaa. Keessummaan keenya hungaa dursoo yookiin jalqaba irratti maqaa isaanii nu ibseeti eegas booda hawaasaan wal baree gama gaaffii fi deebii keenyaatti atti tarkaanfannaa carraa isaanii kanneetiif hin jira. Jalqaba irratti Dooktar Anaa dhufuu baga dhuftan isin jan. Baga nooyida. Meegaa tarii hangama kiyyaan waan isin beekuuf hordoftoonni immoo akka isin beekaniif maqaa keessan fi gahee hojii teessanii beeksistanii gara gaaffii deebii keenyaatti yoo dabarre. Ya, maqaan kiyya Dr. Ibsaa Muusaa Abdullaahiti. Gahee hojii kiyyaa yeroo ammaatiif itti gaafatamaa eegumsa fayyaa naannoo Harreeti. Hojii dura fi barsiisaa Haramaa Yuunivarsiitii jechuudha. Tole gaa egaan gana jenne gaa Dooktar mee hojiilee teetirraa jalqabuu keenyaan duratti eessatti dhalattee seenaa jireenya keetiirraa haa eegallu. Mee haalli guddina ijoollummaa teetotoo maal fakkaata? An bikkaatti dhaladhe Haramayaa ganda baatiyyaa ganda jee keessatti dhaladhe. Abbaa kiyya Muusaa Abdullaahitii fi haadha kiyya Khadijaa Daawud irraa dhaladhe. Bara 1982 akka faranjiitti gisee izaamoo kan dhaladhe. Karaa barnoota kiyyaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa baateetii fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa Haramaattiin tokkoffaa fi akka iskuulii xumuree achi booda gara yuunivarsiitiitti kan galuuti Adaamaa yuunivarsiitii Adaamaa kolleejjii barsiisota Adaamaatti baradhee achi booda Haramaa yuunivarsiitiis baradhee Jimmattis baradhee digirii kiyya sadaffaa biyya Saawuz Afrikaa irraa digirii kiyya fayyaadhaa sadaffaa irratti fudhadhee jira. Gara barnootaatiin waliigala kana fakkaata. Haala hojii deddeebinee immoo barsiisaa Haramaa yuunivarsiitii jalqaba irraa achi ture Global Fund hojjetaan ture. Itti gaafatamaa hospitaala gara mul'ataati haala achi ture. Abbuukattoo aan itti beekamuutti jalqabe hojii qiyyatti mul'isuutti jalqabe hospitaala gara mul'ataati. Achi booda hospitaala Caffee yookiin hospitaala Tifanaatti itti gaafatamaan ture. Amma gara Modamaatti gara waajjira fayyaa naannoo Harariitti dhufee jechuudha. Tole gaamee kaayyoon keenya kan ijoollummaa maal fakkaataa arrammoo gaa kaayyoon san keessan galmaan siin ga'e jechuun ni dandeema. Haalli guddina ijoollummaa keetii gaafa ijoollummaa mee waan hedduu nama gammachiisaa waan kamirratti xiyyeeffattee turte akkam fakkaatame? Ijoollummaadhaan namni waan baay'eedha hawwaa. Duruu ijoollee hundee yoo taate doktorummaa taa'aa gaafatti. Akka carraa
waan kana galmaan ga'een jira. Kaayyoon kiyyaan fayyaa irratti hojjechuudha duraanis. Lammaffaa irratti ikoonomiksii hojjechuudha. Waa'ee dinagdee irratti baay'ee hojjechuu fedha. Sadaffaa irratti waa'ee injinaringii irratti hojjechuu fedha. Sanneen keessaa lama gurguddaa kan ga'ee jira. Digirii gizeen dhufee digirii lama sadiitu jira. Maastarsiis lamaatu jira. Ikoonomiksiinis digirii xumureen jira. Herregaanis xumureen jira. Fayyaanis xumureen jira. Gara digirii lammaffaatti gizeen dhuftee tokkoffaa irratti biizinaa administreeshiniis xumureetiin jira. Ashland University irraa kan tiyaanuu fayyaadhaanis jimmaarraa xumureen jira. Sadaffaa irratti kaayyoon kiyya kan ture kanuma. Wanni guddaadha kaayyootti tokkoffaa irratti uuma kiyyaaf nama tajaajiluun dasnayyaa. Nama tajaajiluun waan haadhaa fi abbaa keenya irraa wanta jennu. Wanni guddaan an dabarsuu barbaadu abbaan kiyya kaayyoon af qaba ture. Abbaan kiyya hojjetaa Haramaa University ture. Namni hojjetaa Haramaa University hundi keenya qabeenu warra barateef tajaajilaa tura. Sariifuu ilmi isaa akka bakka san ga'uuf tura. Abbaan kiyya amma lubbuun hin jiranii garuu bakka inni hawwisan eegaan ga'e wanta lubbuudhaanis dabranii jiranii. Sariifuu kaayyoo san galmaan ga'een jira jechuudha baadeeti. Tole gaamee Dooktar bu'aa bahii jireenya keetii irraa gama hojii keetiitti as dabarraa mee bu'aa bahiin jireenya keetii maal fakkaate? Waan kana gaa bakka takkatti galmeessuudhaaf yookiin milkaa'ina kana argachuudhaaf gaa bu'aa bahii hedduu jira. Jireenya kee bu'aa bahiin kun maal fakkaata ture? Wanni cufti siif saksasii ture milkaa'ina ture mee sanirraa waan? Jireenya irratti bu'aa bahiin baay'ee sitti dhufa. Bu'aa bahii sanaati cimtee keessaa booda malee sadarkaa maatiriikii irraa yeroo duraatiif hojjette qabxiin yuunivarsiitii gara digriidhaan nageessuun turre waan diploomaadhaan seene sanuu bu'aa bahii takkanaaf chaalenjii san keessa already waan san dorgomee seene guyyaa sanaan guyyaan barnoota san xumureen guyyaa kaan barnoota digrii sadarkaa ikoonomisiitiin itti fufee achi boodaas barsiisummaa itti fufee sadiif ilaa waggaa sadeen arra dabartee takka ciiseen beeku ilaa arratti ciiseen beeku maaliif namni dursu yoo fooyyeessaa if moyete bias mochu dandeya bu'aa bahiin cimaatu jira kana malees ammaas osuma hojii irra hojjechuu jirtu yeroo baay'ee akka biyya keessa jirtu hin baradhettee dhuftaa eega barattee booda knowledge ati qabsan contribute gizeen godhee taate knowledge kana gaggeessitoonnis irraan fuudhan at least ammaan Haramaa irratti wani baay'een nuqunname akka nama wanta nama demoralize godhu cimaatu na ture maaliif yeroo san keessatti barnoonni bu'aa siin qabu tureesi namni kan haasa'utu bu'aa qaba namni keenya kan beekamuun yoo haasa'e malee yoo gochaan hin beekamu akkuma Afrikaatti yoo deemne uummanni baay'ee haasa'u jira kan akshiin irra deemsa waati qootu jira jedhee chaalenjiin akkasii sitti dhufa chaalenjii hunda garuu ati hunda keessaa deemuutu sirra jiraata jechuudha chaalenjii ilma namaa mudatu daran hundaatu na mudatee jira. Tole gaa hordoftoota keenya gaa hojii Dooktar Ibsaan hojjetan gaa hojiilee hedduudha. Hojiilee kana keessaa gaa kan daawwattan gaa jalqaba irratti kitaaba maxxansaniitti jiranii kitaaba waa'ee fayyaa irratti kunis baruma irra dabarre kana keessa kan maxxansanii san dura gaa hojii fayyaatiin gaa badhaasaalee adda addaa yookiin geebee yookiin waancaa hedduu argamsiisanii jiranii sanirraa as dabarree gaa ammaas waldiyoota ammaan tana bu'uureessu jiranis ni jira. Hojiilee kan biraatti isaan katti nu dabalanii jira keessattuu yeroo ammaan tana dhimma haala yerootti hojii ol qabatee dargaggeessa Afrikaa yookiin akka Itoophiyaa bakka bu'uudhaan gaa konferensii Gaanaa irrattis hirmaatanii waa'ee Itoophiyaa yookiin waa'ee biyya teenyaa sirriitti ibsanii jiranii sanumaan gaa sagalee isaanii kanaas dhageessanii jiranii keessaafuu giddugaltummaa biyyoonni Awurooppaa Itoophiyaa irra gaggeessaa jiran kana gaa dargaggeessa mul'iseesi kanaafuu gaa suuraaleen kun kan isaan mul'isan jechuudha. Hojiileen birootis ni jira gaa Dooktar gaa akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis namoonni isaan gargaaranii jira fakkeenyaaf weellisoota keenya gargaaruudha. Asirratti gaa isaanillee maqaa tuquu barbaadu baatanillee Dooktar weellisaa artistii beekamaa keenya gaa Falmataa Roorootiif gaa yeroo adda addaa gargaarsaas godhaniif jiran jechuudha. Hojii tololtummaattis hedduu irratti hirmaataniiti jiran keessattuu baankiilee Islaama ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana gaa warri duuba isaanii jiruunis warri achi keessattis gahee isaanii baachaa jiru keessa Dooktaris nama tokko hojiilee hedduudhaa jira gaa hojiilee kana gaa takka takkaan ni haasofna gama isaaniittiin deebisaa mee maaltu kanatti isaan kakaasee kan jirus haa jalqabnu. Wanti kanatti kaasee tokko farratti gizee as deemnee
duro ya waa'ee barreeffama ragjaas deebi'e an barreeffama kitaaba already kitaaba tokko bichaa sun ta'in an barreeffama riisarchii adda addaatis barreesseen jira riisarchii Ibsaa Muusaa Abdullahi yoo ta'u online seente riisarchii torba kan maqaa kiyyaan maxxanfameetu jira kitaaba isaa habba lamaatu jira kan maxxanfame yaa kan yeroo darbe yaa waan social media irratti mul'achaa tureef malee barreeffama hedduun barreesseedha biqiltoonni barreessees biqiltoo biitii keenyatti hojjeteen fakkeenyaaf waa'ee du'aalii haadha horaatti riisarchiin kiyya kan PhD itti hojjedhes sanuma sanatti riisarchii lama maxxanseen jira ammas waa'ee dhibee balaa tasaa kana keessaa bakka biyyootni gurguddatiin baay'ee itti deemanii jiranii kanneen kanaaf moodeela kan ta'an kan biyyoota gurguddataniitu jira Itoophiyaaf yookiin biyya keenyaaf gizeetti dhufne kam ta'uuf kayyuu sana moodeela abbaa lama barreesseen jira sana irratti yaa kitaabaas abbaa lama barreesseen jira kan jechuun baay'ee yaa karaa barreeffamaatti gizees deebine gara waldaatti gizees deebine yaa namni duruursoo dargaggeessi duruu wayii hojjetu duruursoo namni gurmaa'u qaba namni harka tokko wanni hojjetu hin jiru harka lamaatu ififuu waldikaa namni gurmaa'ee waan kana dalaguu qaba sadiif yaa caayaa kan jiru biqiltuu baay'ee Itoophiyaa kanaaf bu'aa qabu yaa hiriyoota keenya wajjinitti ijaaramne qopheessinee jira ijoolleen diriiraa baay'eetu jira ijoolleen hargee baay'eetu keessa jira isaan kana hojii ijaarree already yaa karaa wanta ta'e hojii keessatti galuudhaaf qophii hunda xumurree jira kanneen kaanis yaa ijoollee keessaa ijoolleen diriiraa biqiltuu maqaa isaanii yaa Ibsaa fi Jaad hajjama waa'ee baankii islaamaa irratti waan kana geegoonee jira yeroo baay'ee yaa raammis baankii gisee jennu raammis akka wantaatti yaa maqaa duraa kan fide raammis kan waa'ee tajaajila tiraanspoortii duraa akka Itoophiyaatti fide kanneen kanaaf shira adda addaatiin ijaarame maqaan taa'ee tokko kan mata Harargeetiif kannamee jira waan kana yaa xaasuudhaaf gaheen ijoollee san taphate yeroo guddaadha isaan kana gargaaruudhaan isaan wajjin boordii keessatti already hirmaadhee waan kana isaan wajji gargaaraa jira kanneen biraa immoo hojiilee adda addaa namoota gargaarsuu adda addaa namni keenya namni gizee biyya keessaafu karaa gadii Harargee kanatti namni walli isaan akka addunyaatti beekamu kana akkaalee biraatu jira wallisoon biqiltuu mandii wallistoota Harargeedha isaan kana immoo deeggaruu irratti manni keenya baay'ee wannoon qabanii kanneen kana ijoollee keenya kanneen ammas baay'ee kabaju kan hospitaala Yotfanaatii fi kolleejjii fayyaa wajjin wal ta'uudhaan deeggarsa adda addaa yeroo adda addaati hin goona kan wallisaa bichaa sottee nama rakkatanis yeroo adda addaatti deeggarsa godhaa itti jira ijoollee barsiisuun baay'eetu jira kanneen kana jechuun hawaasa wanni guddaa ati godhu qabdu eega ifiif tajaajila adda addaa san keessa baafte hawaasa san bakka san yoo geesse malee namni qofti isaa ifii caa'u biyyittii qaroomuu dandeessu jechuudha biyyittii kan qaroomtu yooliin guddatte yooliin baratte yooliin kan kufaa keenya ol kaafne wanni san bal'achaa deema olli isaa keenya haara deeggaruu kana isa deeggaruu bichaa sun ta'in fakkaatonni akka isaa jiruu isaanii isaan jiraatan kana jiraachuu sodaadhaaf karraa fagaate yoo nuti deeggarree itti galee waan kana aartii keenya baay'ee guddisannee waan abnuuf jarreen kanatti deemnee jechuudha. Tole egaa hojiilee baay'eedha hojjettanii gaa mee gama xumuraa kanaas deemnee jechuudha dhiyeenya kana gaa waan waqtaawaa kana wajjin wal qabatee gaa akka dargaggootaatti gaa bahaa kanarraa gaa bakka buutanii Afrikaa konferansii Gaanaa gaggeeffame irratti mul'attanii jirtanii keessattuu gaa biyya teenya mul'isuu hojii fi haala yeroo kana wajjin wal qabate mee dura dursoo carraa kana harkachuu keetu maaltu si dhageeme achirratti hoggaa biyya tana ibsituu haalli ture maal fakkaatame? Yaa achirratti wanni ture yaa carraa kana argannee gara Gaanaa deemnee turre gara Gaanaatti yaa walitti deemtu uummata Afrikaa 44 jechuudha nuti manni addunyaatti Afrikaan naannoo biyya 54 kan jedhamaa jiru garuu biyyi 54 miti yaa akka Somaalilaandii dabalatee biyyoota 55 jenneeti nuti yaa already recognize godhee jira uummata alaatu malee kan recognize godhin malee Afrikaan biyyoota 55 keessaa qabdi Somaalilaandii dabalateeti jarreen kana gizee achirratti arganne yaa ummanni hundinuu warra xiiqiidhaan dhufeedha achi keessa hin jiru xiiqiidhaan kan dhufanitu jira nuti warra Itoophiyaa irraa hirmaatee tochi jira yaangoota gaggeessummaa jiran kanneen kana yoo achirratti hirmaatanii muuxannoo baay'ee achi keessatti argatta muuxannoo achi keessatti argattu waa'ee biyya keetii Awustiritti barsiisutu irraa eegamaa waa'ee Itoophiyaan maal kajettu san barsiisutu nurraa eegamaa ture sadeeraa akka carraatti ana achirra dhiyaatee waan kana kan dhiyeessuuf carraa argadhee ture sadiifu uummanni hundi kiyyaas akka kiyyaatis fakkaataan akka kiyyaa kan biraa kan jiranis waa'ee biyya isaa bakka argamutti iddoo hundatti waan san dhaamsa dabarsuutu nurraa eegama ture sadiifu waa'ee Itoophiyaa jechuun Itoophiyaan akka nuti haasofnu kana osoo hin ta'in uummata biratti imeejiin isaan qabdu guddoodha. Itoophiyaa yeroo jennu Itoophiyaan biyyoota seenaa waggaa 3.2 ol waggaa dheeraa kana seenaa qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf Luusii fi Ilfina ishee ofirannee Diqqina ishee ofirannee kanneen kun warra hortee Itoophiyaati. Sadiif isaan kun maal jechuudha
luusiin yaa'u kana jechuun uummanni addunyaa hundinuu ilmaan Itoophiyaati jechuudha. Yaa'u kanneen kana keessatti karaa Afrikaatti soo deemte yaa'u Afrikaan diddaa gabrummaa ofirraa ittisuudhaaf no jechuudhaan kan beekamtu tokkoffaan Itoophiyaadha. Sadiifuu Itoophiyaa gizee haasofite waa'ee Afrikaa haasofita. Yoo ta'e waa'ee uummata keessaa bu'an wanni baay'ee uummadde Itoophiyaa uummata as keessa jirurra uummata Afrikaanatu jaalala Itoophiyaaf qaba jechuudha. Sadeen kana sirriitti achirratti ibsuun nurra ture. Kanneen keessaa yoo Itoophiyaa dhufne yaa'u gaaffii si dhiyaata yoo Itoophiyaa dhufne maal arganna jennee si dhiyeessanii iddoolee seenaa adda addaatu jira. Iddoolee seenaa siistama adda addaatu jira fakkeenyaaf amma. Waa'ee gadaa siistemii ofirratti yaa UNESCOtti galmaa'ee jira. Kanneen kana daawwachuudhaaf uummanni akka dhufan yaa baay'ee afeerree ture. Kan akka jogal gimbiitu jira. Kan UNESCOtti galmaa'ee akka holqoota adda addaatu jira. Jarree kana wadachuudhaaf yaa uummata akka karaa biyyattii keenyaan dhufanii waan kana wanta godhaniif afeerree jira. Kana keessatti osoo wanni ta'e ammoo wanni jiru san maali? Itoophiyaan maalirra jirti amma sadarkaan ammaa? Haalli yeroo Itoophiyaan maalirra jirti jedhanii yaa isaan konfiizhinii wayii takka keessa akka Afrikaa jiranii wanni isaan wanni guddaan nuti achirra kiliir gooneef Itoophiyaan kan lolaa jirtu biyya sabaa fi sabaa miti kan achirratti sirriitti ibsu jiruuf uummanni karaatti hubachuu jiru kan saba tokkoo fi biitii wal lolu jirtutti fudhate kan ammaas dhugaan lafa jiru ammoo sabaa fi uummata sana osoo hin ta'in uummata muraasa ashabbaarii terroristii muraasaa fi mootummaatu wal lolu jira. Jarreen kunaaf yeroo gabaabaatti keessatti ashuur akkasiin godhu addi waa dagallee fedhufne sadiifuu kana bichaa osoo hin ta'in kan biyya keessatti deemu jiru kana osoo hin ta'in warrummaan terroristii jennuun kun kan isaan kaayyoo fudhatanii deemu jiran kaayyoo Hasaanii osoo hin ta'in kanneen akka biyyoota gurguddaa biyya kana ammallee kolonii jala galchuu barbaadanitu jira. Kan akka Awurooppaa, kan akka Ameerikaa, kan akka Faransaay kanaatu jira. Sadiifuu jarreen kun ergama isaanii fudhatanii jira jechuudha. Sadiifuu akka Afrikaatti waan kana ofirraa qolachuu qabna jennee eegalu sagalee achi keessa dhiyeessine booda biyyoonni 55 hundi no more kajusan sagalee kana nuti dhageessine jirra isaanis no hojii dhageessanii waan kana eega achi fudhatan booda illee deemanii gara biyya isaanii deemanii amma Zaambiyaatti already ijoolleen hojii deemte hiriira baasanii jiranii Zimbaabeetti itti deemanii jiranii hundi yaa qulqullumaa jirra waan kana itti deemuutti jiranii jechuudha. Sadiif sagalee nuti dhageessine sagalee nuti lolli nuti Itoophiyaa keessa godhu jiru sun lola Itoophiyaa osoo hin ta'in lola Afrikaati. Kabaja Afrikaatti godhudha. Lola Itoophiyaa keessa geessinu jechuun diddaa gabrummaa jarri kolonii jarri alaa sanurraa fuudhee ammallee ifraatti su deemnaa jechuudha. Asirratti wanni dabaluu barbaade nuti waa'ee Afrikaa waa'ee gabrummaa kana baay'een beeknu. Already gabrummaa keessa waan turiniif. Isaan amma waa'ee gabrummaa ammallee itti jirti baay'ee beekan. Indirectly kolonii yoo kan fudhadhu taate fakkeenyaaf amma Afrikuma keessa biyyoonni 12 ammallee kolonii Firaansi jala jiran. Qabeenya isaan qabatan amma fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo Ameerikaa wajjin lolte Chaayinaa deettee liqii fudhachuu dandeessi. Raashiyaa deettee fudhachuu dandeessi. Turkii dhaquu dandeessi. Garuu jarreen Firaansiin qabaman san biyyoonni 12 ammallee bakka biraa dhaquu hin danda'an. Maallaqa isaan gurguratan kan kaayatan Faransaay keessa qofa jechuudha. Sadiif indirect kolonii ciccimaatu jira. Waa'ee miidhaa kolonii isaan tunurra beeka. Isaan tunurra noo muriichaa fudhachaa itti deemu jechuudha. Itoophiyaa daran isaantu fudhatee waan kana itti deemu jira. Akkaataa nuti amma isaan gargaaru osoo hin ta'in nuti illee akkaataa itti isaan gargaaru marii adda addaa ture kanneen irratti wal barachaa turre jechuudha. Tole gaa yeroo adda addaa gaa hojii irra bobba'atan keessaa immoo gaafa gama fayyaa kanaan gaa gaafa hospitaala Haramayaa Yuunivarsiitii jala jirtan Haarar jechuudha. Badhaasa takkara lama fidanii dhuftanii badhaasni sanoo kan maalitti geemni sammee? Yaa ang badhaasa walii galatti yaa badhaasa torbaan qaba. Badhaasa waancaa torbaan qaba. Sartifikeetii 20 kan qaba. Kanan yoo xixiqqaa waajjiroota osoo hin ta'in akka biyyaatti kan fudhatameetu jira. Tokkoffaadhaatti yaa badhaasa hangaafaan kombolcha jiru Global Fund irra gaafaan hojjetu sartifaayid akka naannoo Oromiyaatti sadarkaa tokkoffaa boodaan already sartifikaayii ta'ee fudhadheen jira. Gaafaan ammaa hospitaala gara mul'ataarra jiru naannoo Oromiyaarraa yeroo lama waancaa fudhadheen jira. Sartifikeet adda addaa fudhadheen jira. Birrii illee akkasumatti birrii 500 birrii miliyoona naannoo Oromiyaarraa fudhannee jira. Akka sadarkaa godinaattis waancaa adda addaa fudhannee jira. Kan dhiyoo kana kan ture yaa'u badhaasa adda addaatti fudhannee jira. Tokkoffaadhaatti akka waliigalaatti hojiilee gara hospitaalaatiin hojjenne hospitaalota Itoophiyaa keessa jiran kana keessa yaa hospitaala Hiwootfaanaa yookiin hospitaala Caffee miidhaa uummanni keenya kan duraan keessa ture hundi keenya beekna waan san amma uummanni abdiitti horee jira hospitaala san sadiif waan kana garee hojii hojjennu waan kana jijjiiruudhaan akka sadarkaa lammaffaatti badhaasa kan namu keessa hospitaalli keenya tokkoffaa ta'e hospitaala akka biyyaa 400 fi waa jiran keessa sadarkaa 27ffaatti yaa lammaffaa keessa sadarkaa lammaffaa kan nama keessatti badhaasa fi birrii fudhannee jira jechuudha. Kana duraa fudhannee jira gaafaan gara mul'ataa jiru birris miliyoona 3 already sadarkaa muummicha ministeeraatti harkaa fudhannee jira. Badhaasota karaa hojiitti jiran yaa badhaasota baay'eetu jira jechuudha barbaadeeti. Tole gaa dooktar eega hangana jenne meegaa milkaa'inni gama kanaan hojii kanaan deemu gaa gama keetiin gaa bareedaadha. Mee iccitiin milkaa'ina kana duuba jiru maali jettee yaadda waan kana onnettee akka hojjettuu fi yookiin gargaarsa kan siitee namni si boodaa si gargaaru ni jiraa'e tan jettu haasawni.
Ya, namni ya role model godhatee kan deemtu baay'eetu jira. Okey amma yeroo role model ngi baay'ee ka university Dr. Jamali ya to gizeen sin juga rafa deegaan university seeresa osoo ta'in university duratu isa kana akka modelitti kanin furadhee itti deemaa jiru. Kan biraa maatii keenyaas jira. Kadama hati warra kiyyaas jirti. Isaan kun akka deeggarsaatti kanaaf kanani yaa milkeessi icciitii hundaadha namni yaa tiimii hojjechuu gareen hojjechuudha. Tokkoffaarratti gizeen hojjetee lafa kaatu kana hojjechuu qabdu faana eenyuufin hojjechaa jiraadha. Eenyuufin hojjechaa jira gizeetu tokkoffaarratti keessaafuu fayyaarratti hojjetuuf haadha keetiif hojjeta, abbaa keetiif hojjeta, obboleessa keessatti hojjeta. Jarri jiru kun hundinuu lubbuu namaa waan taateef isaan jiddu galeessa godhaniiti hojjennaa jechuudha. Sadeefuu isaan gizee jiddu galeessa godhatte yoo iftummaa kee dhiifte yoo uummataaf hojjete uummanni bika hundinuu dargaggeessi hundinuu kan milkaa'u ta'uudha. Kan biraa waa'ee keessaa'uu zaaqii hojii yeroo kiyyaa hin gubu. Takkaanin dubbisa, takkaanin hojjedha, takkaan rafa. Malee ka dargaggeessa zaaqii waan hin taanetti hin gubu. Sadiif ispiidiin baay'een dhufee jira. Ispiidiin itti dhufe kun milkaa'insi kiyyaa fi ispiidiin itti dhufe kun yeroo kiyya waan hin taanetti hin balleessu. Sadiif milkaa'insi guddaan kan jiru jechuudha. Tole egaa Dooktar mee milkaa'inni siif maal jechuudha? Milkaa'insi jechuun naaf uummata tajaajila argatee gammadu argu jechuudha. Milkaa'insi jechuun naaf akka fayyaatti lubbuu dabruu dandeessu hambisanii agarsiisu jechuudha. Naaf milkaa'insa jechuun dargaggeessi gara hojiitti galee innoveetiif ta'ee bu'aa gaarii gizee hojjete naaf milkaa'insa jechuun isa jechuudha naaf. Tole egaa Dooktar gama kanaan hojii kana gama milkaa'inaatii fi hojiilee adda addaa gama keessanii hojjettanii jirtanii mee fakkeenyaaf dargaggoota kana mootiveet godhuu fi inspire godhuudhaaf waltajjii yaaddanii jira karoorri qabattan fuuldura ni jira fakkeenyaaf akka Harargeetti dargaggeessi yeroo adda addaa yeroo hin taanetti iddoo hin taanetti akka hin qisaasne waltajjii kana yookiin haala inspire itti gootan mootiveet itti gootan kaayyoo keessa yookiin karoora kee fuuldura keessanii jiraatan jettu. Yaa achi wanta akka Harargeetti soddeen akkasumas ba'a Afrikaa kanattu dargaggeessi baay'ee walitti ijaaramutu irra jiraata. Uummanni baay'een waa'ee biyya isaa gizee haasa'u takkaffaa irratti dargaggeessi keessaa biyya keenya kana gizee ilaalte dargaggeessi waa'ee siyaasaa nan laallatu. Siyaasaa namni ilaallanne hin jiru. Siyaasaa gizeettu siyaasaa jechuun waa'ee dinagdeeti kan haasoitu siyaasaa jechuun waa'ee fayyaa biyyaati haasoita waa'ee hawaasummaati haasoita jarreen kanarratti hirmaannaa kana gootee biitii ati irraa dheessitu hin jirtu. Sadiifuu dargaggeessi waan kana keessa waa'ee hirmaannaa guddisa biyyaa keessatti hirmaatee waan kana godhuu qabaadha. Nuti wanni akka karooraatti qabanne leenjii adda addaa qopheessuuf deemna. Isaaf waldiyoota amma nuti akka Gaanaatti already akka Afrikaatti kawaan san godhame akka ba'a Itoophiyaa kanattis biyyoota hunda walitti qabate leenjii adda addaa irratti akka dargaggeessi hirmaataniif jaaraa jirra. Waan sana gizeetti gad dhufne tokkoffaa irratti karoora gurguddaadha qabna. Dargaggeessi fayyaa isaatii hojii akkami dargaggeessi dinagdee hojii akkami dargaggeessi hojii isaatii hojii akkami biyya biraa gizee deemte already dargaggeessi hojii mootummaa eeggatu dhaabbateera. Dargaggeessi ifi waa uumaa dargaggeessi kaampaanii adda addaatu uumaa kanneen kanaaf nuti immoo haala mijeessuu qabnaadha warri nuti jirru kun. Sadiifuu warri kana waldeenii dhufu jira yeroo gabaabaa keessatti isaan biraas dargaggoota keessa jira especially attention keenya nuti Harargee irratti gizee Harargee nu beekte nuti Harargee lixaa Dirreedhaa fi Hararii Harargee baa isaan hunda walitti nuti Harargee jennaani. Sadiifuu isaan kana walitti ijaarree isaan kana waan godhuu qabanii fi nutis waan godhuu qabnu. Assignmentii walitti kadhannee waan kana yeroo gabaabaa keessatti yoo keessaa deemne malee osoo hin ijaaramne dargaggeessi osoo orientation hin qabne dargaggeessi isaas kobachuun sirrii miti. Namuu gahee karaa isaatiin yoo kan bootaate waan kana galmaan keenya fuuldura keenya waa baay'eetu jira jechuudha baadeeti. Hordoftoota keenya sagantaan teenya keessummaa ammallee akkuma itti fufteetti jirti gaarraan tanagaa akkuma beekamutti Dooktara tokko jigaa turtii godhaa jirra keessummaan keenya ammallee muuxannoolee jiru nu qoodaa jira nutis gaaffiin keenya kan taatu amma akka carraa ta'e Dooktar biyyoota alaa carraan deemuu harkattee jirta mee muuxannoon biyya ni jirtu maalirraa barattee haalli jiruu fi jireenya maal fakkaataa kan jiru sanirraa maal barattanii biyya tanaaf bu'aa buusuun haga dandeemu akkamitti amantan tan jettu. Gara muuxannoo biyya isaaniitti gizee deemna biyya isaanii keessatti amanni guddaa akka muuxannootti ifi kiyyaa fudhadhe waa'ee biyya isaaniitiif isaan qabate tokkoffaa irratti fakkeenyaaf achi Gaanaa karaa keessatti wanta karaa nyaatee lafa darbuun akka nama sagaraa mana alatti huccuu irraa baasee qullaa taa'utti qaanyedha isaan biratti namni fakkeenyaaf amma wanta gurguru muuza gurguru hangaati muuza sanarraa nyaattee isatti kannitu dhaabbatee sifraa fudha. Karaa irratti waa darbuu isaan biraaf qaanyedha. Waa'ee biyya isaanii irratti gizee qaban biyya isaaniitiif waan hambisuu qaban bakka sirraa hambisanii biyya isaaniitiif hambisuudhaaf isaan hundi sagalee takkaan godhanii kan biraa hojii isaaniiti isaanii
nuti amma biyya keenya itti jedhufne walgahii namni zaaqurata kaala waa hojii zaaqurata kaala jennaa mire isaan bira hanga hojiin itti dhumte malee hanga zaadhaan wanni jaamu hin jiru. Fakkeenya amma hanga zaa sadii hunda walgahii taa turre nuti akka keenyatti hin beeknu hanga halkan zaa sadii hunda taa turre maaliif sagantaa isaa waan dhumniif dhumuu waan qabduuf isaaniif noormaal jechuu barbaadeeti biyya isaaniitiif hojiin hojjechuun dirqama kan biraa wanni guddaan isaarraa baay'eedha uummata Afrikaa hundarraa biyyee fedhii isaan biyya isaaniitiif qaban. Fadii addaati biyya isaaniitiif qaban fadii addaati alaabaa isaaniitiif qaban biyya isaanii jechuun biyya isaaniif jechuun biyya eenyummaa isaaniitti ibsata waan ta'eef fadii baay'ee qabanii kan keessaaf eegaan achi dhaqee wanni guddaan dargaggeessi keenya gisee asitti dhufnee waan xiqqoodha biyya waan jaan kana diras keessa hin jirtu. Saniifuu wal jarreen kana kan isaanirraa wanta hubadhee jechuudha akka dargaggeessaatti zaa hojii isaanii sirriitti kabajanii lammaffaarratti biyya isaanii sirriitti jaalatanii alaabaa isaanii sirriitti jaalatanii jarreen kun baay'een isaanirraa hubadhee jechuudha. Tole gaamee gara xumuraa deemaa jirra. Dooktar otoo hayyoon kee gaa dooktara ta'uu baatee hawaasa kee gama fayyaatiin gargaaruu baattee yoo kun siin milkaa'in gama biraatiin hojiin ati irra bobbaatu maal turame? Ana hojiin ni irratti bobbaas jee qabadhaan kan tanuma fayyaas taachuu baattu tanuma tajaajila uummataati. Ana hojii tajaajila uummataa alatti yaa karoorfadheetis hin beeku gaafii tun afaaree malee yaadeetis hin beeku sammuu keessatti yaa hawaasa gisee tajaajilte ifiifis bu'aa baay'ee argachuu dandeessa sammuun teetis fayyasi qabdi ifiifis ni guddattee adda. Angara karaa biraatis deemaas jees yaadaan qabu yeroo tokko tokko immoo daldala keessa gala waa'ee hawaasummaa keessa baay'een jira jarreen kana jabeesseetii itti fufaasammaas hawaasummaa keessatti baay'een itti fufaasee jechuu baadeeti. Meegaa gara jireenya kee keessatti gaa namoonni yeroo hedduu gaa hojii dalagan mudannoo adda addaatiin nama mudataa mudannoo gaarii ta'uu mala mudannoo nama gaddisiisu ta'uu mala kanaafuu gaa nama ta'ee gaa hojii hojjetu bu'aa bahii keessa mudannoo kan qabne hin jiru. Mee dooktaroo mudannoon inni qabu maal fakkaata? Yaa mudannoo irra qabu tokkoffaarratti akka muuxannoo fi mudannoo cimtuudhaan af muuxannoo inni taatu tokkoffaarratti yaa gaafaan aanaa haramayaa galeedha. Yeroo san silaa ifitti murteessee deemuu baadhee ibsaan irra jabu jiru hin jiru. Maaliif chaalenjii adda addaatu natti uumamaa ture. Chaalenjii san kanaa deebiin na godhu malee na kakaasu hin turre. Ya hojii osoo maatii qabu osoo ilmoo qabuutiin hojii mootummaa tootaalii ifumaaf gadhiisee gara hojii biraatti gara biraatti kutee global fadhi tokko hojjetee jira. Chaalenjiin guddaan akka hojiitti na dhufe tokkoffaan sararratti chaalenjiin irra dhufee jira. Gara biraatti yeroo tokkoffaarratti gara maatiriik firoonne yeroo sanis xiqqeessunaaf chaalenjii ture. Yeroo sanis akka wanti guddaan dargaggeessii godhuu qabu chaalenjiitti dhufe gara carraatti jiru. Anta akka waan hamtu dhufe itti gaddeen beeku. Guzman karaa chaalenjiitti jira. Karaa wantatti karaa carraatti opportunity adda addaatti jira. Kanneen kana wanti naaf chaalenjiin naaf gurguddaa jee akka biyyaatti qabadhee ture. Gaafa duuba hojiin tiyya galmanaa geessettee gammadde gaa hojii xiqqoo taatu guddoo taatu namni tokko gaa waan takkatti lafee bakka geesseef gaa ni gammada. Hojii tafuula duraatis ta'u malti isan hinaasoo inni garuu irratti har'a geesse kanarratti gaafa wanni takka galmasii geesseetti gammaddee yeroo tan. Yaa gaafaan lama hojii kiyya galmanaa geesseetti galmada waan tokkoffaarratti hojii taaniin galmanaan geenye taaniin karoorfadhee jiru ammallee baay'eetu naafa garuu gaafaan digirii kiyya sadaffaa PhD eebbisame guyyaa akka saniitti gammadee beeku gara atorraa gara doktorii tachi jiramte tokkoffaa kana halamada ammas itti gammadu yaa hojii lama sadii booda gara assistaansii gara ashuweetitti profeesaritti gara profeesara gara assistaansii awwara gara ashuweetitti already xumureedheetiin jira yeroo sanis baay'een niin gammada jeetii yaadee jira yaa guddaa am profeesara ta'uun fedha profeesara biyya keenyaaf haa maqaa guddaa qabattee deemu tajaajila guddaa qabattee deemu dargaggeessaaf fakkeenya ta'e waan fedhuuf jarreen kanatti baay'ee ittiin gammada jeetiin qabadhee jira kana yaawwanne jiru. Tole gara jireenya kee dhuunfaatti achi dabarraamee dooktar nama akkamii fuudhee jira ilmaan qabdamu akkamitti jettu? Yaa an fuudheetis jira ilmaanis yaa shanii qaba ilmaanis shanii qaba yaa mucaan kiyya kan duraa kutaa 10 baratti xiqqaadhaa hundumaa waliin oofu jiran maatiis walumaan walitti oofaa jira barnootaas walumaan oofu jira dinagdeenis nama akkasiitu yaabzaa boqonnaa kiyyatti dinagdees waa'ee dinagdeetti sirriitti bobbee hojjedha karaa hundaanuu deemuu qabdati yoo karaa hundaan deemuu qabaatte namni wanti karaa irratti yaa'u chaalenjii guddaa keessa gala karaa hundaanuu itti deemaatiin jira maqaati yaa waqti duraa asaanti jedhamti hangafatiyya naaf rool modeelii amma isin yaa uummanni abbaadha nama isaa walitti rool modeelii godhata ani sii tura mistiriin kiyya isiidha bakka.
Tole gaaffii xumuraatti achi deemaa jirraame dargaggoonni yeroo hedduu akkuma beekametti akka biyya teenyaa keessatti wanni namni tokko hojii takka irratti waggaa bobbee hojuma sakkitti isaan galmaan gaa hojii adda addaa kanarra bobbahanii galmaa'uun kun akkamitti dandeemaa icciti isaame dargaggoota keenya kanaan nuuf himta yoo dargaggoota biyya teenyaa tanaafis gorsi ati dabarsitu maal fakkaata yeroo adda addaa gaa dargaggoonni iddoo adda addaa addoo hin taane irratti dabarsanii jiranii kanaafuu dargaggoonni maal sirraa barataa tan jettu asirratti nu dhaamta eegas booda immoo yaanni hafe jettuu jiraate carraasii kanneetiin sagantaa teenya goolabnaa itti fufuu dandeessa. Haa tokko faratti hojii adda addaa zeena hojii adda addaa namni fumaafuu fayyaa ta'uudhaaf zaaletti kan namti zaadii deebi'ee afurta rabbiin kanneef jira zaadii deebi'ee afuran kana akkaataa si dadhabsiisneen itti fayyadamuudha tokko faratti namni hundinuu zaadii deebi'ee afur qabaanee barsiisaasi keessaa waa'ee bulchiinsa namaa irratti bulchiinsa yeroo irratti barsiisaa sadarkaa asiisaa piroofeesariitiin barsiisaa jira. Zaadha gisee ilmi namaa hundi wal qixa qabu saadha. Fakkeenyaaf Alaamuddinii fi gaxaanaa tokko fudhattee zawudii deemee afur qaban. Namni zaadii deemee shantaa tokko illee ni jiru jechuudha. Wanni milkaa'insi uummata namaa kana maali? Zaadii deemee afur kana akkaataa itti fayyadamuudha. Akkaataa itti fayyadamu jechuun gara saayinsiitti eegaluu baadhee kaawudiraantii abbaa afurtu jira. Abbaa afur jechuun tokkoffaa irratti waan arra hojjetu. Arra jechuudhaati. Waan arra hojjetamuu qabu arra jechuu. Waan ammoo boroo hojjetamuu qabu boruuf bulchachuu. Waan ammoo ati hojjechuu hin qabne nama biraa akka hojjetuudha. Sadaffaa irratti waan hojjetus hojjechuu baatus si fayyaneetu jira. Fakkeenya amma Facebook ilaalteefis laaluu baateefis wanni si fayyadu jiru. Information irraa harkatee amma itti fayyadama Facebook hin qaba. Information irraa fudhadhee maayina already gara hojii kiyyaatti as deebi'a. Garuu hojii kiyyaatti hin deebi'a jechuudha. Sadiif tokkoffaa irratti namni kan itti feeltoo tokkoffaa irratti akkuma wantaatu waan arra hojjechuu qabu boruuf dabarsuu qofa. Sadiif dargaggeessinis waan arraaf hojjetamu qabu arrumaaf hojjechuu. Boruutti dabarsuu jechuun ififannaan takkaafaan kaayadhaan sana hin barbaachisu dargaggeessa irratti maaliif hojii kee gizee fixee boqochuu qabda malee osoo hojii kee fixatiin boqochuun hin barbaachisu jechuudha. Namni boqonnaan namaa jechuun maali? Hojiidha. Kan fayyitu sabbuunis hundi keenya kan beenu gizee hojii sana hojjettee irra sabbuun fayyaa si qabdi. Sadiifuu waan arraa boruu dabarsuun yeroo baay'ee namni achirratti koodiraantuu jala jirti. Waan arra hojjetu boruuf dabarsuu sanitu ilma namaa irratti garaagarummaa fidaa jechuudha. Wajji dhalataniiti lakkuu wajji dhalattee barnoota gosa tokko barattee garuu qabeenya isaan horatu takkaa miti. Maaliif tokko waan arraa sana arruma hojjetee fixaa jechuudha. Sadiifuu carraan takkasi dabartee zaan sanuu takkasi dabarraan wanni hudduu ati deebistu hin jirtu. Tokko sanii lammaffaa irratti waliin dhaamsaaf dargaggeessaaf dabarsuu barbaadu akkuma biitii akkuma Afrikaattuu nuti ispeeshaalii Itoophiyaan nuti nadaajii qabnu nadaajii yookiin wanni qabnu jiru parsantaan 29 ol dargaggeessa. Sadiifuu nuti humni keenya biyya kana ni jira jee akka addunyaattis abdiin nu kannamee jiru dargaggeessa kana gara hojiitti galchuudha. Yoo dargaggeessi kun biyya amma dargaggeessi baay'ee ta'eeti biyya badhaateen barbaadayya. Biitii iyyitee badhaastu hin jirtu. Biyya ati Facebook irra barreessitee badhaatu hin jirtu. Yoo ati badhaate duruus ati badhaatu qabda. Yoo ifi jabaattee hojjette biyya ilmaan keenyaaf hawwiiru san ijaarraa jechuudha. Yeroo baay'ee manni biyya teenya ilmaan keenyaaf qeebalchiisna ijaa waa lama wanni reessi jiru tokkoffaa irratti biyya badhaate biyya ilmaan keenyaaf qeebalchiisna. Lammaffaa irratti nutis ammas gaafa sooromne biyya irra teenyu bareedduu ijaaruutu nurra eegama. Ilmaan bichaaf osoo hin ta'in ifuu gaafa umriin si deemte ceetee qabdee cabsitee qabachuu hin dandeessu. Sadiifuu itti sooromuufillee biitii nagaa uumuun barbaachisaadha. Sadiifuu dargaggeessi hundi ispeeshaalii dargaggeessi kan jennuun kun hundi waan itti kan namisan jiruu isaa mo'atee hojiilee adda addaa innoveetiivii adda addaa hojjetee waan kana galmaan gahuu qabaadha. Innoveetiif gisee namni keenya kanaatti hubatu teekinooloojii adda addaa koompitaraayizii adda addaati kan jiru. Innoveetiif jechuun ammoo waan xiqqoo takka gara salphaatti gara salphaadha akka namni tajaajila itti fayyadamu gochuu jechuudha. Sadiifuu dur ni beekta namni gisee dhaamsa dabarsatu miilaan walitti ergan ammoo horii bilbilaatu jira. Innoveetiif jechuun waan humna ofirra barbaachisan gara salphaatti jijjiiruudha. Mana keessatti hojjechuu danda'a. Akkaataa nyaatanitti irratti hojjechuu danda'a. Waan xixiqqoo hojjetee akka biyyaaf bu'aa buusu ifiifis bu'aa buufatu barbaachisa godhuu qabanidha. Kan biraa dargaggeessi wanni guddaa achirra dhaabu ilma namaatiif murteessaan yookaan addunyaan kun itti sagalee kan itti haasoftu maallaqa qabeenya. Sadiifuu dargaggeessi qabeenya argate itti fayyadamuu dhabaa miti garuu qabeenya argate naamusaan sirriitti yoo itti fayyadamu taate sammuu isaatis bilisa harkatti waan karoorsanis itti hojjechuu danda'a jechuudha. Sadiifuu waan arganne hunda seef gorannee hojii keessatti yoo galle
dargaggeessi biyya guddatti jennu san argisiisuudhaaf gahee keenya ba'uu qabnaadha. Wanti xiqqoo itti dabaluu wanni barbaade wanti xiqqoodhaaf baay'ee dargaggeessa keenya gizee anas dabalatee wanni yeroo tokko tokko ilaaltu baandiraan maarree taate abaluutu abaluu arrabsee abaluutu kana jechuu kana jechee keenya waan nuti qorratti jechuu sun ta'een nuti big visionii uummannee raayii guddaa qabannee waan kana biyya kana karaa fuulduraatti ceesisnuuf ifii keenyaas ceesisnee maatii keenyaas ceesisnee ilmaan keenyaas ceesisnee tokkoomne waan kana galmaan ga'uutu nurra jiraata dhaabsa kana yookaan dargaggeessa ijaaf dabarsuu barbaade. Tole gaaffii kiyya xumuradhe odoon juu gaaffii takkaan na keessaa fe meegaa Dooktar Ibsaan gaa ifiif akkana caccaa hojiilee gama rooga hundaanuu milkaa'ina agarsiisaa jira. Namni warra keessan keessaa sibbee ni jiraatan jettu gaaffiileen hafte. Yaa mana keenya keessaa kan nuti itti baaneetu jira kan nuti itti baane tokkoffaarratti obboleessa keenya guddaa Jamaali nuti Jamaali yaa roonolii mana keenyaati. Silaanni jiraachuu baate arra hin jiru nuti. Isa kana yaa warra keenya sheeppi godhee asin nugee. Di jiraachuun akkaan dhufu nu godhee jira. An dhufnaan nama boodaas yaa obboleeyyan keenya hundis jiranii obboleetti dhalaatis kan sadarkaa barnootaanis sadarkaa gaarii jirtu tana gadi jira. Kana irratti xiqqaa tokko yaa fuulduraafis na caalu Mahammad Muusaa kan jedhamu innis jira. Yaa hojii baay'ee keessaa onarra biizii ta'ee kan hojjetu jira jechuu barbaadeetuma. Tole kun waan gaariidha. Namni gaa wanni takka jijjiiramaaf gaa manarraa warrarraa eegala. Eegas boodammoo ganda deemaa biyya deemaa waan gaariidha. Gaaffii takka tanaafte hangama kiyyaan gaa Dooktar fixadheetiin jira gaa hamma ammaatti turtii gaarii goonee jira. Yaadaaleen yookiin gaaffiileen keessaa akaase keessaa tahaafte jiru tan tuqamne yoo jiraattu taate hojiilee ta'e laalchise hojiilee fuula duraaf hojjechuudhaafis jiru laalchise wanni hafe yoo jiraattetti dabalaa yoo jiraan immoo kanumaan adda baanatan jettu jira. Ya hojii kan jiru walii galatti haafna jira. Karaa mudhaamsaati amma deebisee dargaggeessa irratti wanni itti dhaamu dargaggeessi arri zaana arra qabnu kun arruma saniif saa keenya sirriitti itti fayyadamne giyeen siin jiru saa kargizee kanatti alaalaalaallu saa waatti qoota akka fakkaatti saan garuu jireenya keenya jijjiiruudhaaf waan baay'ee gaariidha. Jireenya keenya jijjiiruudhaaf saan waan arra boruuf bulchachuu dhabuun waan boru iftaariif bulchachuu dhabuun murteessaadha. Lammaffaadhaatti waan hojjechuu qabne waan xiqqoodhaaf saa keenya gubuutu nurra hin jiraatu. Sadiifu hundi keenya gara dandeenyu wal ijaaramne dargaggeessa jechuun wal ijaaramuun barbaachisaadha. Wal ijaaruuf dargaggeessi bakka jirutti wal ijaaramee siyaasa keessatti qooda isaa bahuun dirqama irraa eegama. Siyaasa keessatti dargaggeessi qooda hin qabne maaliif biyyattii tana yoo nuti sirreessine biitii sirrooyti. Yoo nuti sirreessuu baanne dargaggeessi sirreessuu baate teessee kan koomatu taate biitii kun sirraa'uu qabdu jechuudha. Saniifuu dargaggeessa nuti uumuu qabnu dargaggeessa waan kun akkanaa jee sirreessu. Wanti kun akkana sirraa'uu qabu jee sirreessu. Dargaggeessa yaada mo'ataa fidee biyya kana ceessu. Dargaggeessa misooma biyyaa deeggaru uumuutu nurraa eegama. Saniif hundi keenya biyyatti misoomte arganne keessa jiraachuudhaaf hundi keenya sagalee takkaan haala jiru wali sirreessine yaa'u gizeen siyaasa hin jiru fakkeenyaaf aangoon naannoo parsanaalii aangoon ilma namaatiif barbaachisaadha jee warra mormu keessaaf. Biqiltuu kanaan lamaan nyaamni hin gaafadhu biqiltuu kanatti aangoo biqiltuu kana namalti jee wanni itti godhu dargaggeessi aangoo qabaachuu qaba. Aangoo gizeen naamu muummicha ministeera jechuu miti. Aangoon bika jirtutti aangoo adda addaa qabaatee dargaggeessi namni aangoo itti fayyadamtuuf biyya jijjiiruuf itti fayyadamta. Kanatti dargaggeessi hundinuu waa'ee siyaasaa keessatti qaama guutuun seenee qaama qalbiin seenee guddina biyyattii mirkaneessuutu irraa eegama. Qaama qalbiin keessa seenee fayyaa ummatasaa mirkaneessuutu irraa eegama. Qaama qalbiin keessa seenee waa'ee hawaasummaatii fi aadaa ummatasaa badhaadhessuu irraa eegama jechuudha. Aadaa gizeen isin jiru kun aadaa adda addaatu jira. Aadaa misoomaa san aadaa misoomaa jira. Aadaa misooma isaa san akkaataatti qonnu akkaataatti daleenu akkaataa waatti uumnu kanyuma jajjabeessee dargaggeessi waan kana cimsee itti fufuu qabaa jechuudha. Dargaggeessa yookiin dargaggoo Dooktar Ibsaa Muusaa Abdullaahi ilaas dhuftanii gaa turtii keessan hojii taasisuu keessaniif gaa maqaa hordoftoota televezyiinii Dirree Dhawaatiin hedduu isin galatoomfannaa har'aaf gaa akka waliigalaatti kana fakkaata turtiin keenya hojiilee birootiin gaa hamma wal agarruutti nageetti isin jennaa ulfaadhu isin jennaa galatoon. Galatooma Dirree TV jechuun keessaa waa'ee hawaasa keenya irratti gahee adda addaa hojjechaa jira isin hordofaa jirra. Saniif haaluma kanaan cimaatii itti fufaan jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa.
Hordoftoota sagantaa keessummaa dirree teenyaagaa sagantaan teenyaagaa takka lamechaa gama xumuraa geesseetii jirti nutis gaasaan nu daangeessee adda bahuudhaaf dirqamneeti jirra akka waliigalaatti gaa sagantaan keessummaa dirree teenyaa tanarraa kana fakkaati gaa dargaggoo hojii turreerraa gaa muuxannoolee jireenya isaatii fi akkasumattis gama milkaa'inaatiin hojiilee hojjetame isaa hojii gaa qoodannee jirra dargaggoonni keenyaas gaa kallattiidha waa hedduu karraa baratan akka fakkeenyaatitti gaa fudhachuu akka dandeessan gaa abdiidha qabna arraaf gaa sagantaan teenya akka waliigalaatti kana fakkaatti torbaan mata duree yookiin keessummaa biraatiin hamma wal agarruutti warra torbaanii isin naajuu jannaa ora bulaa nageetti. Keessummaa jaalachuun dhufa booharsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa booharsitii. Odoo harka hin kuufne yaadaaf si lakkiftii. Keessummaa jaalachuun dhufa booharsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa booharsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa booharsitii. Keessummaa